Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtanitti isin bira yaa ga'u jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Tibba darbe keessa aartistoonni Oromoo qaqqaaliin kanneen akka Ittiiqaa Tafarii, Leencoo Guddinaa, Aleksaandar Taammiruu, Caalaa Daggafaa, Wabii Dhaabaa fi torba sadiin dura qilleensarra oolchee kan ture aartistii Yoosan Geeta'uun wallee baay'ee miidhagoo ta'e tokko qilleensarra oolchanii turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Keessumattuu torba sadiin dura qilleensarra oolchee kan ture aartistii Yoosan Geeta'uun walleen mata dureen isaa Baala Gizee jedhu uummata Oromoo biraan ga'ee turuun isaa ni yaadatama jechuudha. Egaa walleen isaa kunis immoo akkuma mata duree isaa haala yeroo wajjin kan deemu jechuudha. Aga viidiyoo kana qopheessinetti walleen aartistii keenyaa kun namoota miiliyoona 3,400 fi isaa oliin ilaalamee jira jechuudha. Egaa kun immoo sadarkaa aartii uummata Oromoo kana maalirraa akka inni ga'e guutumaan guututti kan nutti agarsiisu jechuudha. Egaa tibba kana keessa immoo gameessi aartistii uummata Oromoo tokko kan ta'e aartistii Leencoo Gammachuu wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Walaabuu jedhu qabatee dhufaa akka jiru aartistiin kun himee jira jechuudha. Egaa nuti immoo walleen isaa kun maal of keessatti qabatee jira, akkasumallee immoo yuutuubii kam irratti gallakkafamaa fi yoom akka inni qilleensarra oolurree guutuu qophii kanaa keessatti qabannee waan dhufneef isinis immoo aga dhumaatti daawwachuuf dhaggeeffachuudhaan akka nu waliin turtan isiniin jenna. Akkasumas immoo muraasni wallee aartistii keenyaa kun toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti qilleensarra oolee jira jechuudha. Egaa nuti illee immoo achirraa fudhachuudhaan gara dhumaatti waan isin affeerruuf isinis immoo aga dhumaatti daawwachuuf dhaggeeffachuudhaan akka nu waliin turtan isiniin jenna. Akkasuma immoo warreen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii keenyaa ta'aa isiniin jenna. Akkasumas immoo viidiyoon keenya kun namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik, sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'u akka hin daganne isiniin jenna. Amma kallattumaan gara qophii keenya guyyaa har'aaf jennee qabannee dhufnetti isin dabarsina. Isin immoo aga dhumaatti akka nu waliin turtan affeerramtanii jirtu jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Aartistiin Leencoo Gammachuu jechuun aartistii gameessa uummata Oromoo jedhamuudhaan beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Aartistiin kun aartii uummata Oromoo kana jabeessanii dhaabuu keessatti nama ga'ee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas daran irra caalatti baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Aartistiin kun gama aartiin qofallee osoo hin ta'in gama siyaasa uummata Oromoo kanaan irree nama ga'ee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas daran irra caalatti baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Egaa aartistiin kun sirboota afaan Oromoo hedduu hojjechuudhaan nama uummata Oromoo biratti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa qabu keessaa isa tokko jechuudha. Sirboota inni hojjete keessaa akka fakkeenyatti kan fudhannu kan waggaa tokkoon dura qilleensarra oolchee ture kan yuutuubii Viizhin Intarteementii irratti argamu sirba mata dureen isaa Saglii jedhuun uummata Oromoo biratti beekamtii fi jaalatamummaa guddaa ittiin horee jira jechuudha. Egaa sirboonni isaa kunneenis immoo egaa daawwattoota miiliyoonaan ilaalamanii jiru jechuudha. Maarree kun immoo sadarkaa aartii uummata Oromoo kana maalirraa akka inni ga'e guutumaan guututti kan nutti agarsiisu jechuudha. Egaa aartistii kanatti immoo kanumti kanaan dura hojjete hundumtuu haamilee cimaa itti horuudhaan yeroo ammaa kana immoo wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Walaabuu jedhu qabatee dhufaa akka jiru aartistiin kun himee jira jechuudha. Akka aartistiin kun toora sooshaal miidiyaa dhuunfaa isaatiin ibsatti immoo egaa walleen isaa kun immoo egaa sirboota kanaan dura hojjetaman irraa baay'ee kan adda ta'u jechuudhaan aartistiin kun himee jira jechuudha. Akka aartistiin kun himutti immoo walleen isaa kun immoo karaa yuutuubii Viizhin Intarteementiin akka gallakfamurree aartistiin kun himee jira jechuudha. Maarree nutirree immoo akkuma aartistiin keenya kun wallee isaa kana qilleensarra oolchen dhaqnee too ilaallee fi aartistii keenya kana jabeessinee aartii keenya kana immoo jabeeffachuu qabna isiniin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf jennee qabannee dhufne asuma irratti xumurama. Aga qophii birootti walitti deebinutti nagaatti isiniin jenna. Akkasuma immoo warreen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan ammas irra deebuudhaan sabiskiraayib gochuu akka hin daganne isiniin jenna. Akkasumallee immoo viidiyoon keenya kun namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik, sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'u akka hin daganne isiniin jenna. Aga qophii birootti walitti deebinutti nagaatti.